Harka fuunee hordoftoota keenyaa kun qaacceessa miidiyaati. Qaacceessa miidiyaa irraan tanaatiin ammoo boruu mashii Girmaa Guddisaatii fi Anuudii Muusaan gaxumura akka isin wajjin turruta. Qophii qaacceessa miidiyaa irraatiin boruu mashiidhaan maal fa'aa ajandaa qabattee jirta? Egaa torbee kana keessa wantoota turan keessaa inni tokko Itoophiyaa fi Ameerikaan akkaataa ittiin yakkamtoota namoota ala biyya alaa ta'anii biyya tana keessatti jeequmsa uuman dabarsanii walii kennuun danda'amu irratti waliigaltee koomishiniin poolisii federaalaaf akkanumallee immoo imbaasiin Ameerikaa asii jiru waliin godhanii fi akkanumallee immoo Ameerikaan karaa imbaasii isii magaalaa Finfinnee keessa jiruuni warri qawwee harkaa qaban qawwee isaanii lafa godhanii nageenyi waraana Itoophiyaa keessatti akka dhufuu fi ta'anii akka ardaa mariitti deebi'an yaada karaa ambaasaaddara isii Ameerikaan kennite irraa kan dubbannu ta'a jechuudha gabaasa miidiyaalee. Okay, Girmaa gama keetiin maal harkaa qabda? Egaa torbaanota kilomita torbee darbee kana keessatti biyya keenya Itoophiyaa keessatti wantoota taa'aman keessa fakkeenyaaf hojiiwwan gara koomishiniin mariin biyyaalessaa wantoota hojjechaa turee fi wantootawwan hojii isaa keessatti danqate ta'an muraasa kan ta'an ni kaafna. Bahar gamatti ce'uudhaan immoo waraana yeroo ammaa kana keessatti yaaddoo guddaa ta'aa jiru waa'ee dhimma waraana Israa'el kaasuun kennas. Egaan hordoftoota keenya ajandaa keenya ka guyyaa irraan sanaatiin qabxiilee sadeen kanarratti xiyyeeffachuun kan isinii dhiyeessinu ta'a. Gama biraatiin ammoo ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa ambaasaadar Maayik Hamaris gama Itoophiyaa dhufuudhaan dhaabbilee siyaasaatii fi aangoota mootummaa olaanoo dabalatee geggeessitoota naannoo Tigraay Kaayirootii wajjin illee wal agareeti jira. Marii keenya kan qaacceessa miidiyaa kan guyyaa irraa keessa kana dabalatee ajandaawwan kanneen hafan kan isinii dhiyeessinu ta'a. Kallattumaan gara ajandaa guyyaa irraan tanaatitti dabruudhaaf ammoo jalqaba irratti ajandaa keenya kan qaacceessa miidiyaatiin ambaasaadar Maayik Hamar kallattumaan eega gama Itoophiyaa dhufan booda hooggantoota mootummaa olaanoodhaa fi gama naannoo Tigraayis deemuudhaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay wajjin wal arganii Oromiyaa keessa dhimma Oromiyaa keessaatiin kan wal qabateen ammoo geggeessitoota paartii morkattoota KFO'tii fi adda bilisummaa Oromoo gara imbaasii Ameerikaa kan magaalaa Finfinnee jirutti yaamuudhaan dubbisanii marii bal'aa dhimma sanarratti geggeessuudhaan erga marii geggeessan booda ammoo haala ta'uu qabu irratti aangoota mootummaatii wajjinis akka dubbatanii jiran odeeffannoon miidiyaaleen garaagaraa dabarsaa turan hima. Mee Girmaa Guddisaadha dhimma kanarratti ambaasaadar Maayik Hamar eega gama Itoophiyaadhaa dhufe booda eenyu fa'aa wajjin wal qunname turtii isaa waala kamiin dabarse? Egaa asirratti egaa gaanfa Afrikaatti ambaasaadar Maayik Hamar gara Itoophiyaatti dhufaniiti kan isaan turanii Itoophiyaa keessa qofa hin taane biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiran kanneen akka Keeniyaa, Jibuutii keessatti daawwannaa taasisaniiti kan isaan jiranii. Tokkoffaan wanti isaan gara biyya gara gaanfa Afrikaatti gara Itoophiyaatti wanti isaan dhufaniif nageenya gaanfa Afrikaa waaressuudhaaf nageenyi Itoophiyaa keessatti yookiin immoo nageenyi waaraan biyyattii keessatti akka dhufuudhaan egaa akkuma dhufaniin gara Tigraayitti deemanii qaamolee naannoo Tigraay keessatti bulchaa jiran wajjin egaa marii geggeessaniiti kan isaan jiranii haala hojiirraa oolfamuu Pretoria wajjin wal qabatee egaa achirratti illee waan tokko haasaniiti kan isaan jiranii. Dhaabbilee siyaasaa kan biroo fakkeenyaaf kan ABO fi kan OLF wajjin illee egaa marii taasisaniiti kan jiru yookiin immoo KFO wajjin marii taasisaniiti kan isaan jiranii. Egaa marii isaan fakkeenyaaf KFO wajjin marii isaan taasisan kana keessatti illee egaa waan baay'eetu jira. Gama KFO'tiinis yaadni ka'ee ni jira. Gama ergamaa addaa Maayik Hamarittiinis yaadni ka'ee ni jira. Walumaa galatti garuu dhaabbilee siyaasaa kana wajjin mariin isaan taasisanii dhaabbileen siyaasaa ilaalchisaan amma qaban maaltu jira yookiin immoo mootummaa wajjin hariiroon isaan qaban maal fakkaata kan jiru adda baasuudhaan akkasumas immoo gama mootummaatiin fedhiin jiruu fi rakkoon jiru maal akka ta'e adda baasuudhaan isaan lamaanuu garee tokkotti fiduudhaan nageenya waaraa biyyattii kana keessatti fiduudhaaf kaayyoon isaaniis egaa dhaabbileen siyaasaa fakkeenyaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo maqaa Oromootiin socho'aa jiran biyya kana keessatti egaa yeroo isaan marii geggeessanitti nageenyi waaraa biyyattii kana keessatti dhufuudhaaf jalqaba tokko namoonni hidhaman akka isaan hiikamuu qaban dhaabbileen hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa garaagaraa mana hidhaa keessatti argaman akka isaan hiikaman kan jedhu gaaffii kaasaniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo waajjiraaleen dhaabbilee siyaasaa godinaalee garaagaraa keessa kan jiran hatattamaan akka isaan hiikaman kan jedhu egaa yookiin immoo akka isaan banaman waajjiraan akka isaan banaman kan jedhu egaa yaada isaanii kan dhiyeessaniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo gaanfa Afrikaatti Maayik Hamar qofaamti kan dhufe egaa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ervin Masingaanis egaa ajandaa sammee ka Ervin Masingaatti deebina asuma irratti ambaasaadar
Maayik Hamar eega gama Itoophiyaadhaatti dhufan turtii isaanii Itoophiyaa keessa taasisanii jiran kanaan jalqaba irratti kalaalan gama raawwii waliigaltee Piriitooriyaati. Gamni raawwii waliigaltee Piriitooriyaadha. Kanaan ammoo waliigaltee Piriitooriyaa irratti humni TPLF fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti waliigaltee mallattaa'eeti jira. Waliigaltee san keessa gama raawwii marsaa jalqabaa kanaan maal faadhaatu hojiitti kamee ka jiru ajandaa adda baasanii ilaalanii jiranii haga ammaatti ka hojiitti ni kaminooyi bifa kamiin furamuu qabarra ka jiru irrattillee kallattillee kaanii jiranii amma akkuma beekamu kaaba Itoophiyaa keessatti waliigaltee Piriitooriyaa booda yoo ka nageenyi bu'ee jiraatu taatellee TPLF bakka duraan bulchiinsa naannoo Tigraay jala turtee fi deebitii ammoo naannoon Amaaraa yeroo waraana kaabaatitti fudhate deebi'ee dhuunfatee jira. Karaan inni itti dhuunfatuudhaaf yaale humnaan waan ta'eef wanni kun ammoo waliigaltee Piriitooriyaadhaa san cabsuudhaan humna fayyadamu yookaan ammoo biyyi waraana keessatti akka deebitu godhuun mala sodaan jiru gama Ameerikaatiinis ni jira. Gama ammoo qaama waliigaltee Piriitooriyaa san akka taajjabbiitii fi akka manguddummaatti teessisaa tureetiinis ni jira. Ambaasaadar Maayik Hamar qofa osoo hin ta'in ergamaan addaa kan Afrikaa gamtaa Afrikaadha kan gaanfa Afrikaa ambaasaadar pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoon illeen as dhufanii turanii gama marii san irratti akka gama marii san irratti wantoota aga ammatti waliigaltee Piriitooriyaati irratti waliigalame garuu hojiitti ni kaminii fi hafan mootummaan Itoophiyaadhaatii fi qaamni bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayis bu'uuruma waliigaltee Piriitooriyaadhaa saniin gama nagaatiin marii siyaasaatiin hojiitti kuu akka qaban kaasee ture. Kanaan wal qabatee mee boruuni ambaasaadar Maayik Hamar turtiin isaan Itoophiyaa keessatti akka waliigalaatitti taasisan maal fakkaata? Miidiyaaleen ka gabaasan irraa jalqaba torbaan dabartee keessa ergamaan addaa gaafa Afrikaa akka bulchiinsa dippiloomaasii Joo Baayiden ta'anii gaafa Afrikaatti gaafa ergaman guyyoota 10 naannoo biyyoota gaafa Afrikaa kana keessa kan munyuuqanidha. Miidiyaaleen dura baasanii turanii akkuma jedhame guyyoota muraasaan duuba ergaman kun garanaan dhufanii akkuma jalqaba kaacce gama raawwii waliigaltee Piriitooriyaatti humnoonni mootummaa federaalaaf akkanumallee TPLF waliin mallatteessan ilaalanii jiran jechuudha. Ilaalcha san keessatti wantoonni godhaman maanfaa jedhu kan isaan laalanii achi keessatti fakkeenyaaf yoo fudhanne jalqaba waliigaltee irratti kan jiru diinummaa hir'isu ture. Diinummaan sun hir'atee hogganoonni gama Tigraay jiranii fi kan mootummaa federaalaas haga finciltoonni hogganoonni finciltoota TPLF ka turan pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetachoo Raddaatiif Piraayim Ministeer Dr. Abiyyi Ahmed haga walitti wal arganii fi hidha guddicha Itoophiyaa irratti waliin ta'anii qoosanii haga taphatan geeyanii namoota rifaasisanitti jechuudha. Sadarkaa sanitti nageenyi hin bu'a jedhamee kan hin yaadamin ture. Dabalataan immoo fakkeenyaaf muummichi ministeeraa akkuma hogganoota naannolee kaan badhaase pirezidaantii yeroo kan naannoo Tigraay badhaasaniiti kan isaan jiran yeroo sanitti dubbii ijoo ta'aa ture. Wanni sun akkuma sodaan guddaan ture waraanatti deebisanii walitti galuu danda'u kan jedhamu yaadamaa ture. Akkaataa yeroo san ittiin hostiliitiin yeroo san ture hostiliitii baay'ee cimaa ture. Haa ta'uuti garuu haala eegaminiin waliigalteen sun eega mallatteeffameen duuba walitti dhufeenyi jabaan uumamee ture. Walitti dhufeenyi uummataallee uumame. San duuba immoo wantoonni karaa waliigaltee sadii qofa hiikamuu qaban turanii jiranii. Wantoonni immoo karaa heera mootummaatiin hiikaman immoo jiru. Fakkeenyaaf amma kaastee lafni abbummaan isaanaaf mala jedhanii naannoon Amaaraatiif naannoon Tigraayitti wal falman lafuma Itoophiyaati. Lafuma Itoophiyaa ta'ee haa ta'uuti garuu biyya sana keessatti bulchiinsa gosa lamaatiin bulla waan ta'eef sirna federaalizimii mootummaa jiddu galeessaa fi mootummaa naannolee ijaarrate waan ta'eef daangaan kiyya kan mootummaa naannoo kiyyaan hoogganamu uummanni waggoota 30 hoogganaa ture na yaalaa fudhatamee jira kan jedhu mootummaan naannoo Tigraay kan yeroo gaaffii kaasuu hordofee karaa heera mootummaa qofaan akka deebi'amudha. Karaa saniin kan isaan walii galanii heerri mootummaa maan jedha kan jedhu immoo isaan irratti maratanii akka inni deebi'uuf kan godhame kun immoo walii mariin biyyoolessaa akka guutuu biyyaatti jiru komishiiniin marii biyyaalessaa hin jira. Kun immoo komishiiniin haaromsaa hin jira. Saniin dabalatatti immoo TPLF fi paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa jechuudha. Marii siyaasaa
marii siyaasaa kasaan godhaa turan. Mariin siyaasaa sun marsaa sadi irra dhaqqabee jira. Marsaa sadaffaa kanarratti ammoo ergamaan addaa gaafa Afrikaa Maayik Haamer hirmaataniiti kasaan jiran arganiiti kasaan jiran yeroo kana yeroo dhufanitti saniin dabalatatti immoo gama raawwii kanaan dabalatatti Maayik Haamer eega gara Itoophiyaatti dhufeen duuba hogganoota paartilee siyaasaa warra biyya keessatti yeroo dheeraaf karaa nagaa qabsaawaa turan Koongireesii Federaalaa Oromoo waliinis mari'atanii jirani. Koongireesii Federaalaa waliin yeroo wal maratan dura taa'aa Koongireesii Federaalaa Oromoo kataan Profeesar Mararaa Guddinaa waliinis wal arganii akka wal dubbatanii fi Profeesar Mararaa Guddinaa immoo wani nuti yeroo san dubbataa turre ergamaa addaa Ameerikaa kana waliin dubbanne akkaataa ittiin Oromiyaan tasgabbooftee Itoophiyaan illee nagaasitti argattu irratti wal dubbannee jirra jechuudhaan miidiyaa biyya alaatiif akka isaan himan arginee turre. Kan immoo kagabaase BBC Afaan Oromoo ture. dabalatatti immoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kataan Jaal Daawud Ibsaa waliinis akka wal arganii jiranidha. Miidiyaaleen kagabaasanii haa ta'utti garuu Jaal Daawud Ibsaa waliin wanni isaan dubbatan ifatti akka kan Koongireesii Federaalaa Oromoo hin baramne kun dubbii kun kan inni fide inni jalqaba Maayik Haamer wanni isaan gara Itoophiyaatti deddeebi'aa turaniif Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessa biyya guddoodha. Biyya lakkoofsa uummata miiliyoona 120 ol qabdu achi keessatti yoo Naayijeeriyaa hin taane biyya Afrikaa Itoophiyaa caalaa lakkoofsa guddaa kana qabdu hin jirtu. Qabeenyi uummanni ammoo riisorsiidha. Uummati riisorsii ta'e kun immoo gaafa Afrikaa keessatti yoo tasgabbii hin qabaanne gaafa Afrikaa tasgabbaa'uu waan hin dandeenye fakkeenyaaf Eertiraan, Jibuutiin hanga siin geettuun beekna, Keeniyaan akkasuma gaafa Afrikaa keessa biyyoonni jira hedduun isaanii hanga lammiilee Itoophiyaa kan hangaa riisorsii guddaa kan immoo Ameerikaan fayyadamuu barbaadde nageenyi naannoo kanatti akka waareffamuu barbaadde waan ta'eef Ameerikaan nageenyi akkuma TPLF fi mootummaan federaalaa wal waraana dhiisan san hidhattoonni naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa keessa munyuuqan ispeeshaalii hidhattoonni faannoo yeroo dhiyoon as kafira dhiyoo mootummaa Itoophiyaa turan kagaruu ammoo yeroo humnoota naannoo diiguun dhufutti qawween hiikkannu qawwee kennaa nuti boojineeti kan nuti qabanne malee akkanatti waan nuti kennamee mootii jedhanii akka faallaa TPLFtiin waliigaltee Piriitooriyaa duuba gaafa hidhattoota faannoo gara bosonaatti seenan mootummaan Itoophiyaallee garaagarummaa yeroo muraasa torbaan tokko ittiin fudhanne keessatti warra faannoo kanaanis warra duraan hedduu walta dhiyaataniif TPLF walii waraanaa turan waliin jawwisaa jedheeni finxaalessitoota jedheeni mootummaanis itti dhukaase warris walitti dhukaasanii jeequmsi hamaan naannoo Amaaraa keessatti ka'e jeequmsi kan naannoo Oromiyaatiin wal fakkaata jechuudha. Naannoo keessatti ka'e humna guddaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa eeguuf malu waliinis wal lola keessa galanii isaanis gatii hin taane kaffalutti kasaan bu'anii kun immoo Ameerikaa hedduu rifaasise. Ameerikaan wanni kun lakka dhaabbattee waliigalteen godhamee fedhiin faannoon ifatti barame mootummaan Itoophiyaallee naannoon Amaaraa baay'ee akkuma faannoon mootummaa federaalaatti dhukaas ta'anii labsii yeroo muddamaatiin bulaa jirti malee. Labsii yeroo muddamaatiin bulaa jirti. Ajandaa kanatti deebina. Ibsa ambaasaadara Ameerikaa ka Itoophiyaa jiru keessatti itti deebina. Amma hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoodhaatis bal'inaan akka marii Maayik Haamerii wajjin mari'atee jiru akka dursaan garee KFO'dha. Mararaa Guddinaa ibsa kanatti illee ibsamuu baatu gara dubbiimaa dhaaba isaanii Lammii Gammachuutiin ibsa gabaabaa karaa tiwiitaraatiin na fakkaata maxxansaniin waa'een ajandaan ijoon mariisanii barameeti jira. Akka dubbiimaan dhaaba isaanii janitti yoo ta'e mariin ambaasaadar Maayik Haamerii fi hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaadha wajjin geggeessanii hidhamtoonni siyaasaa olaanoon dhaabichaa kanneen mana hidhaa keessa ilaha gammaa jiran yeroo dheeraaf kanneen mana hidhaa keessatti dabarsan kanneen mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii yaala dhabanii jiran kanneen mana hidhaa tokkorraa gara biraatti dabarfama waggaa hedduu mana hidhaa keessatti wanta dabarsanii jiran kunniin ragaadhaan alatti yookaan ammoo wanta mana murtiitiin alatti manni murtii haa gallakkisuu ka jedhame haa gallakkifamanii ka jedhame mana hidhaa keessatti uguramanii kanneen jiran kanneen akka baasan Daawud Ibsaadha gaafatee akka jiru dubbiimaan dhaabichaa dubbatee jira. Akka sanirraa hafe immoo gama biraatiin dubbiimaan dhaabichaa guutummaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhamtoota dhaabni isaanii hedduu ka qabuu fi hidhamtoonni dhaaba isaanii hundinuu akka gallakkifamaniif gaafatee kan jiru yeroo ta'u ka kanarraaf immoo nageenya keenyaaf hedduu sodarra jirraa ka jedhu akkasumas immoo ajjeechaan qaama garaagaraatiin miseensota isaanii irratti raawwatame akka qoratamuu fi qorannoon bilisatee akka geggeeffamullee gaafatee akka jirudha. Ibsa gabaabaa toora tiwiitaraatiin toora miidiyaa hawaasa isaatiin dubbiimaan dhaaba adda bilisummaa Oromoodha ka yeroodha kan achirratti maxxansanii kanuma gama biraatiin ammoo
ajandaa keenya itti aanutti yeroo dabarru ambaasaaddarri Ameerikaadhaa kan Itoophiyaa jiru kan Finfinnee jiru ambaasaadar Ervin Jose Masingaan haasaa taasisanii gaafa 15 galgala haasaa taasisaniiti jiranii dubbiin poolisii yookaan ammoo poolisii speechiin isaan asitti taasisan kun ammoo akkaataa Itoophiyaa keessatti araarri itti bu'u nageenyi itti bu'u kallattii kan agarsiisu tureeni poolisii speechiin isaan godhan kana ilaalchisuudhaan ammoo mootummaan Itoophiyaa mufannaa akka qabu gama isaatiin baasee jira poolisii speechiin ambaasaaddarri Ameerikaadha kan Itoophiyaa jiru san godhe maal fakkaatame Girma Ajee galatoomii egaa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaan egaa Itoophiyaatti dhufanii egaa haalli Itoophiyaan yookiin immoo haalli Itoophiyaan yeroo ammaa keessatti jiru wajjin wal qabatee egaa akkuma ati jettee ibsa laateeti kan jiru kan wajjin wal qabatee irra jireessaan haala dhimma nageenya Itoophiyaa keessa jirtu wajjin wal qabatee akkaataa kamiin nageenyi biyyattii kana keessatti dhufuu kan danda'a kan jiru wajjin wal qabatee qaamoleen bosona keessatti yookiin immoo qaamoleen hidhatanii socho'aa jiran yeroo ammaa kana keessatti gaagama guddaa biyyattii kana keessatti gaggeessaa akka jiranii fi qisaasama guddaa qisaasama dinagdee biyya kana keessatti qisaasama lubbuu namaa irratti balaa guddaa fidaa akka jiranitti kan hubateeti kan jiru kana wajjin wal qabatee qaamoleen hidhatanii bosona keessatti socho'aa jiran yookiin immoo kan hidhatanii socho'aa jiran yeroo ammaa kana keessatti fedhii siyaasa isaanii galmaan ga'uudhaaf jecha dhukaasa ni banu haleellaa ni banu jechuudha. Mootummaan yeroo ammaa kana keessatti immoo akkuma beekamu filannoodhaan gara aangootti dhufuudhaan biyya kana bulchaa kan jiru ammoo warra hidhatanii socho'an kana ofirraa qolachuudhaaf yookiin immoo ofirraa to'achuudhaaf lolliin banaa yookiin immoo kasaan qaamolee lamaan gidduu kana keessa wayita lolli uumamu wayita waraanni uumamu kana keessatti namni nagaa gidduu kana keessatti lubbuun isaanii dhabama yookiin immoo namoonni bakkee waraanni sun gaggeeffamaa jiru kana keessatti egaa qe'ee isaaniirraa buqqa'uun isaanis lubbuun isaanii dhabuun qabeenyi isaanii manca'uun isaanis egaa waan hafuu miti. So kanaafuu qaamoleen bosona keessatti socho'aa jiran yookiin qaamoleen warri hidhatan kun fedhii siyaasaa isaaniif yeroodhaaf lafa kaa'anii lammiileedhaaf dursa kennuudhaan akkasumas immoo nageenya hawaasaatiif dursa kennuudhaan karaa nagaatiin gara teessummaatti dhufanii mootummaa wajjin akka isaan marii taasisan kan jedhu kan isaan kaasanii mootummaanis immoo haala jiru kana hunda isaa mijeessee warra hidhatan kana wajjin biyyattiin nagaadhaan akka jiraattu akkasumas immoo lammiileen fedhii isaaniitiin immoo karaa nagaatiin akka barbaadan akka isaan socho'anii fi haala jiru mijeessee qaamolee hidhatan kana wajjin akka isaan mari'atan kan jedhu kan isaan kaasanii kanarra yoo darbeeyyuu yeroodhaaf nageenya uummataatiif jecha namoonni jiraachuudhaaf jecha waraanni kun siisfaayirin akka gaggeeffamu waraanni yeroo yookiin immoo dhukaasa akka isaan dhaaban yeroodhaaf hanga malli tokko hanga furmaanni kun dhaaban qaamolee lamaanuu waraana isaanii qabatanii osoo dhaaban kan jedhu yookiin akka dhaaban kan jedhu ergaa dabarsanii kan isaan jiranii. Kana qofa osoo hin taane yeroo ammaa kana keessatti biyyi Itoophiyaa keessatti rakkoo keessootiin biyyi Itoophiyaa baay'ee gaagama guddaa keessa jirti. So kanaaf yeroo ammaa kana keessatti wanti guddaa wanti barbaachisu marii fi marii qofa. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti biyya kana keessatti rakkoo guddaa kan fidaa jiru yookiin immoo lammiileedhaaf qe'ee isaanirraa akka isaan buqqaa jiranii fi balaa guddaa biyyattii kanaaf kan ta'aa jiru marii siyaasaa yookiin immoo marii fuula geggeessuu dhabuurraa kan ka'e waan ta'eef qaamonni kun hundi isaaniitu gara tokkotti dhufanii tokkotti dhufuu akka qaban waamicha taasisaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin taane ibsa isaan baasa kana wajjin wal qabateeti wantoonni gama mootummaatiin immoo hin fudhatamnes hedduun ni jiran jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan ibsa ambaasaaddarri yookiin immoo ambaasaaddarri Ameerikaa yookiin immoo ibsa kanarratti maaltu mootummaadhaatti maaltu dubbii ibsi ifaa fi bilisa qaamni hidhatan dhukaasa akka dhaabanii fi walii gama marii siyaasaatiin akka dubbii bitatanii maaltu dubbii asirratti wanti tokkoon kaasuun barbaada asirratti fakkeenyaaf qaamolee hidhatan kana wajjin mootummaan waraanaa keessa akka jirudha mootummaan qaamolee hidhatan kana kan haleelaa jirudha kan ibsee jiru jechuudha. So mootummaanis harka lafa jalaatti lammiilee irratti miidhaa qaqqabsiisaa jira. Lammiileen qe'ee isaanirraa akka isaan buqqaa jira. Lammiileen immoo akka isaan du'an taasisaa jira kan jedhu mootummaatti illee quba qabee jira. Warra hidhataniitti illee mootummaan Ervin Masingaan qubatti qabeeti jira. So mootummaan ummas deebi'eetiin kun dogongora guddaa dogongora dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ameerikaan yeroo dheeraaf qaban kan faallessuudha kan jiru kan isaan kaasan jechuudha. Boru itti deebinamee hogguta boru asirratti wanni jiru tokko ammaan tana fakkeenyaaf waamichi qaamni hidhatanii gama hidhannoon biyya keessa socho'aa jiran gama nagaatiin akka deemaniif taasise kuni dogongora maalii qabaa ka jiru amma fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo gaafa waraanni bilisummaa Oromoodha marii Daar es Salaam murannoo fi ejjennoon isin
nageenya buusuudhaaf yookaan ammoo karaa nagatti deebi'uudhaaf qabdan taasistan itti fufuu qabaa ka jedhu dhaamsa jajjabeessaa dabarse. Mee dogongorri kana keessa dogongora dippiloomaasii ka jedhamuu fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa hanga ibsa irra baasutti ka geessise maali? Mee qabxiin ijoon as keessa jiru qaama kamiitu nageenya hin barbaanne ka jedhu ibsi kun ammoo ifatti kan mul'ise fakkaate jechuudha. Amma asirratti nuti gabaasaalee miidiyaa irraa kan dubbannu lammaffaan ammoo dippiloomaatonni wanni isaan jedhanii warri dippiloomaatonni jedhan dubbii miidiyaatiin illee ol ta'a jechuudha. Dippiloomaatonni kan isaan jedhan fakkeenyaaf ambaasaadar Ervii Joose Masingaan gaafa dubbatanu akka nama tokkootti wati kan dubbatan. Imaammata Ameerikaan gaafa Afrikaatti qabduu fi akkanuma lammoo imaammata Ameerikaan Itoophiyaa keessatti qabdu ibsuudhaaf kan isaan dubbatan. Bulchiinsi Joo Baayiden afaan bulchiisa Joo Baayiden ta'aniiti kan isaan dubbatan. Dubbii keessa isaanii keessa maan jedhanii ispeesifikaalii ibsanii kan mootummaan komate jechuudha. Komiin mootummaa kan inni ka'e kan mootummaan komate ispeesifikaalii selekti godhanii waraanni bilisummaa Oromoo marii Daarusalaamitti geggeeffame irratti marii dhugaa fi tattaaffii gootanii jirtu. Ammas ammoo abdii hin kutinaa jedhan. Which is kan mootummaan waliin mari'ate by the way kan waraanni bilisummaa Oromoo kan inni waliin mari'ate mootummaan waliin mari'ate. Akkuma isaanitti gaafatamummaa fudhatanii helikooppitariidhaan ka'anii bosona Wallaggaa keessaa ka'anii hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo ka'anii gara Tanzaaniyaatti imalan mootummaan Itoophiyaas karra nagayaa bal'aa banee qilleensa ifii to'atu keessatti karra nageenyaa bal'aa banee bilisummaadhaan hoogganoonni sun achi deemanii akka mari'atan kan inni karra saaqee jiru. Asitti mootummaan bakka kanatti rikognishinii naaf hin kenninedha. Ibsa isaa keessatti ifatti yoo argitaniittan ta'e mootummaan karaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen ifatti yoo dubbisanii ibsa gabaabaa fi ifa ta'edha. Ibsi mootummaa maal jedha ibsichi? Ibsi ambaasaaddarri Ameerikaa akka Finfinnee jiru har'a kennanii ibsa loogii qabuu fi maqballeessii fi gartokkeeti jedhe. Kun ammoo fakkeenyaaf an akka nama dhuunfaa tokkootti hin fudhadha. Fakkeenyaaf maaliif ibsa mootummaa maaliif fudhadha? Mootummaan gatii kaffaleeti baay'ee gatii kaffaleeti kan marii sana irratti hirmaate. Hogganoota isaa achi ergeeti kan inni baasii mari'ate. Lammaffaa immoo amanamaa ta'eeti mootummaan hogganoota san karaa nagaatiin akka isaan biyyaa baanii marii san geggeessan kan. Achirratti waliigaluu dhabuun isaanii ishuu ta'uu danda'a. Inni guddaan garuu rikognishinii argatu qabu qaamni lamaanuu mariidhaaf banaa ta'uu isaaniiti. Lammaffaa muummeen ministeera Firii Dr. Abiyyi Ahmed dhiyoo naqamtee deemanii haasaa isaan godhan jira dhimma nageenyaa irratti bal'isanii. Muummichi ministeera gaafa Wallagga deemanii hogganoota federaalaa gurguddoo fudhatanii waliin deemanii pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fudhatanii waliin deemanii uummata Wallaggaa dhaqanii yeroo isaan mariisanitti haasawaa misooma nageenyaa fi seenaa garbummaa Oromoon waggootaa fi himatu irratti bal'inaan kan muummichi ministeera haasan. Marii haasaa isaanii keessatti muummichi ministeeraa maal jedhanii meeshaa lafa goone Mari'annu gaaffii Oromoo ka deebi'an jiru ka hin deebi'an irratti mari'annu dhaqasaa jedhan karaa nagaatiin maritti deebinuudha muummichi ministeera kaasan. Lammaffaa naannoo Amaaraa deemanii gaafa dildila Abbayaa eebbisanu bakka waraanni cimaan gaggeeffamaa jiru keessatti muummichi ministeera hidhattoota faannootiif waamicha godhanii jiran. Waamicha godhanii karaa nagaatiin koottaati pireezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa nama amanamaa kana waliin obbo Aragga Kabbadaa waliin hojii karaa nagaatiin hojjedha uummata keessaniif gaaffii uummata keessanii qabdan deebisa. Naannoo kanatti ergamaan addaa gaafa ambaasaaddarri Ameerikaa Ervii Masingaan haasawa kana keessatti ibsuu qaban turan. Haasawa muummichaa taasisaa kun haasawa waamicha nageenyaa godhamedha. Isaaniin dura torbuma tokko dura. Isaan immoo kan waamichi nageenyaa ka godhe muummichi ministeera Itoophiyaa ambaasaadar Maayik Hamar gaafa torbaa seenaniiti. Muummichi Itoophiyaa gaafa 8 gara naqamteedha kaabinee isaanii wali qabatanii deemanii hawaasa irratti haasasan godhan. Haasoonni hawaasa irratti godhame immoo marii Piriitooriyaa gubbatti yookaan ammoo Daarussalaamitti waan achi waliin haasa'an ta'uu dhabuu ni mala. Amma akka gaggeessaa biyya teenyaatti kabajamoo muummichi ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiyyi Ahmed hawaasa bal'aa guutuu achitti wali qabamee Wallagga irraa jiru irratti haasaa gaggeessanii jiranii waamicha nagaa godhanii jiran. Hulaa duubatti waamicha publicly waamichi nagaa godhama hulaa duubatti marii siyaasaa irra yoo qaamni lamee wal ta'uu didi uummata kanaaf furmaanni dhufuu ni danda'a. Kun ammoo akkuma naannoo Amaaraa san ta'a jechuudha. Jaarsa amma Laudi amma Ameerikaan jaarsa araaraati. Jaarsa araaraati mariidhaaf.
jara lachuu kan mariisisaa jiru baay'ee taab jaddummaadhaan jedhan malee dhiibbaa Ameerikaan gootuun jarri lachuu mariitti galan malee taajjabumnaati. Fakkeenyaaf mootummaan Noorwee keessa jira marii marsaa lamaaniin waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan federaalaa waliin godhaa jiran irratti dhiibbaa guddaadhaan baay'ee inniyyuu dhiibbaa guddaadhaan kana dura mariin godhamaa akka ture mootummaa naannoo Oromiyaa waliin akka isaan mari'atanitti kan godhamaa ture. Haa ta'uutii garuu gorsaan ministeera muummee dhimma nageenya irratti ministeera muummee gorsan Pireetooriyaatti dhaqanii TPLF waliin waliigaltee mallatteessan ambaasaadder Reediwaan Huseen nama muuxannoo marii qabanuuf akkanumallee immoo marii siyaasaa gama nageenya kanaan qabanu irratti nama cimaa ta'edha. Achitti dhaqanii marii isaan gaggeessan keessatti qabxiilee qabatanii jarri wal falmuu danda'u. Isaan waliin falminii miti gatiin. Amma Ameerikaan ammas kan jettee ejjennoo keessan ammas nageenya irraan fageessina gara nagaatti koottaadhaaf inni waan sirriidha. Garuu ammoo mootummaan kan jedhee ibsa gartokkee fi maqballeessii qabudha. Okay. Adda bilisummaa Oromoo qofa maqaa dhahee ambaasaadder Masingaanii isin kutannoo jabaa gootanii jirtanidha. Waraana bilisummaa Oromoo maqaa dhahee kutannoo jabaa gootanii ammas itti fuufaadha. Uummanni Oromoo ammoo uummanni Itoophiyaa ammoo uummanni bal'aan odeeffannoo kana kadhaga'e okay. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaan tattaaffii nageenyaa godhaa jiraate mootummaa federaalaatu nagaa jibbaa jiraadha amma ibsisuun interpretation san mootummaan forzaati maater defend of gochuudhaaf ibsa sanii baasee jechuudha. Inni kan biraa dhuma asirratti hangafa si kaasuuf yaaleetiin ture jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ervin Masingaan kun gara Itoophiyaatti gaafa isaan dhufanii ibsa laatanii fakkeenyaaf yeroo isaan ibsa laatanitti jechuudha. Yeroo isaan ibsa laatanitti Ervin Masingaan jechuudha. Qaamonni hidhatee yeroo ammaa keessa naannoo Amaaraa keessatti hin jiru. Balaa qaqqabsiisaa kan jiran hanna garaagaraa yakka gudeeddii garaagaraa raawwachuu isaanii inni mataan isaatu dubbatee jira. Oromiyaa keessatti illee rakkoo nageenya wajjin wal qabatee lammiileen rakkoo keessa jiran. So warri kun warri rakkoo kana uumanii gara mariitti akka isaan dhufanidha. Akka dhufanii nagaan waaraan biyyattii kana keessatti akka dhufuudha kan isaan kaasaa jiran jechuudha. So mootummaa achi keessatti dabalee jiraani. Masingaan jechuudha. Fakkeenyaaf faannoonis waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa kanatti bosona keessa socho'aa jiruu fi mootummaan biyya bulchaa jirus akka lammiilee irratti miidhaa qaqqabsiisaa jira. Yookiin immoo yakkoota lammiilee irratti raawwatamaa jiran hanga ammaatti mootummaa Itoophiyaa keessa akka jiru. Kana ofirraa qolachuudhaaf immoo mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti mootummaan badhaadhina ani filannoodhaan gaggeeffamee karaa seera qabeesseetiin gara aangootti dhufeetiin jira. Warri socho'aa jiran kanaaf immoo haala isaan gara nagaatiin dhufan haala isaan gara nagaatiin dhufanii gara mariitti dhufanii haala mijeessa jira yeroo garaa garaatti mootummaan dubbachuun isaanii yaadatama jechuudha. So kana wajjin wal qabatee mootummaan karaa seera qabeessaatiin filannoo gaggeeffamee gara aangootti dhufee jira. Isaan immoo aangoo siyaasaa yookiin immoo galma siyaasa isaanii karaa qawwee waraanaatiin dhufaa jiran kana immoo aniif irraa qolachaa jiraadha. So inni kuni ani karaa nagaa isaaniif mijeessaa akka jiru yookiin immoo mootummaan faannoofis ta'ee warra qaamolee biraa bosona keessa socho'aa jiran wajjin karaa nagaa ulaa nagaa mootummaan akka isaanii banee jiru konsiidarin goone kan jiru kanarratti gara. Akkuma kanumaan akka jirutti ta'e ammas keessatti ibsi embaasiin gama embaasii Ameerikaa kan Finfinnee jiruun kenname kuni jalqaba irratti hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an warreen faannoo jennii fi yaamanii fi mootummaanis akka dhukaasa dhaaban naannoo Amaaraa jechuun wanta jennii qaamni sadeenuu jechuun hanga mootummaan maqaadhee jira dhukaasa akka dhaabanidha kajee garuu immoo addatti ichi baasee mootummaan galata naan galchine yoo jeen ala jechuun ibsa kanarraa kan hin agare mootummaan yoo galata naan galchine anis keessan nan ammannee jeen ala ibsichi akka nama tokkotti dogongora qabu. Mootummaan ibsa hin balaaleffanne baay'ee ibsa hin balaaleffanne hin qeeqe akkamitti qeeqe ka jedhu ifatti gartokkeedha garee tokko qofa irratti xiyyeeffateedha. Amma fakkeenyaaf mootummaan ammas abdiin kutinaa hin balaaleffanne baay'ee jecha isaa keessatti ammas abdiin kutinaa hin balaaleffanne. Mootummaan even ko muummichi ministeeraa ko kan waraana biyya kanaanis hoogganan kan guutuu aangoo biyya kanaa harkaa qaban muummichi ministeeraa karaa nagaatiin kottaa mari'annaa dhaniiru. Era deddeebii dhawaamaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ko yeroo meeqaaf meeqa haasawaa isaanii keessatti even yeroo ayyaanota yeroo dabarsanittis ko kottaa ammas hin mari'annaa balballi keenya banaadha kan isaan jedhan. Isa kana keessa nu galchuu qabu. Akkuma isaan muratanii dhugaadhaan tattaaffii godhan nus tattaaffii godhaa turre nagaadhaan akka nagaa walii gallu. Kanaaf nus maqaa keenya keessa galchaadha. Ameerikaan amma fakkeenyaaf kana nu laalledha. Mootummaan kana kan inni komate. Kan biraa immoo wanni amma Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru kuni
karaa nagaatiin akka furamuu fi dhaabbileen hedduun dhiibbaa godhaa jiranii mootummaan Ameerikaa dhiibbaa godhaa jira. Haa ta'uuti garuu gareeleen waliin mariin jalqabame kana jajani. Masingaanis ambassador Masingaan gareelee amma waliin marii jalqaban kana jajanii nageenyi addatti jajanii nageenyi akka itti fuufee marii nageenyi akka itti fuufuudha. Kabira ammoo warra amma ammoo mootummaa waliin marii keessa hin seenin ka ammayyuu mootummaa waliin fuulaa fuudhatti wal rukutaa jiran hidhattoota faannoo ifin hanga magaalaa Finfinnee seenanii jeequmsa uumuudhaaf hanga qophaa'utti warra dhaqqaban kanas akka isaan gara ardaa mariitti as dhufanidha mootummaan Ameerikaa waaminichi maawwachinsi godhaa jiru. Haasaan kun baay'ee haasaa imaammataati. Haasaa imaammataati kasaan keessa. Poolisii spiichidha kasaan godhan. Ejjennoo yookiin immoo imaammata nageenyaaf gaafa Afrikaa keessa qaban waliigalatti ka qabatedha haasaan ambaasaaddarichaa jechuudha. Ambaasaddarichi kanaan qara torbuma kana keessa haasaa kana ton godhiniin dura torbuma kana keessa komishinii poolisii federaalaa waliin marii godhanii jiranii waliigaltees walii mallatteessanii jiran. Waliigaltee walii mallatteessan kan keessatti komishiinar Damballaash Gabar Mikaa'el fa'aa waliin waliigaltee godhan san keessatti akkaataa namoonni Itoophiyaadhaan ala ta'anii ispeeshaalii Washingtanii fi naannoo si warri qubatanii jiran karaa miidiyaa hawaasaatiin akkanumallee immoo miidiyaa idilee isaaniitiin fandii walitti qabanii hanga waraana bobbaasanii kiiloo 4 gala qabadhaa hidhattoota isaaniitiin jedhanitti ifatti warra jawwisaa warra deeggaraa jiran balaa guddaa dhaqqabsiisaa jiran. Kanaaf balaan guddaa kana warra dhaqqabsiisaa jiran kana dabarsanii akkana kennitan waliigaltee isaan mallatteessan. Inni kunis ajandamaa torbee kanaa keessa ture jechuudha. Waan akkasii kun godhamee hin beeku. Bara hoggansa Addawaayitti yeroo dheeraa fi bara hoggansa Addawaayii irraa kaasee yeroo hedduu qabsaa'onni biyyuma gara lixaa kana keessa ta'aniiti kasaan asii gara biyyaatti qabsaa'an muuxannoon isaas bal'aadha. Namni dabarsee naa kennee gaafates jiraachuu danda'a garuu immoo akkanatti ifatti isinii kenninadhanii waliigaltee baay'ee kun bu'aa dippiloomaasii isa ol aanaadha. Sadarkaa sanitti walii mallatteessuu jechuun poolisiin federaalaatii fi mootummaan Ameerikaa sadarkaa sanatti walii mallatteessanii namoota achi ta'anii najeeqaa jiran dabarsee sii kenna jechuun waliigaltee Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu godhame fakkaatu waliigaltee Jibuutii fi Itoophiyaa jidduu yookiin immoo Keeniyaa fi Itoophiyaa jidduu godhame fakkaata malee Ameerikaan qaama dippiloomaasii guddaadha akkanumallee immoo biyya diimokiraasiidhaan yennu yoo xiqqaatte waggaa 400 ol hoogganamtee jirtudha. Dabalataan immoo biyya olaantummaa yennaa dheeraa ispeeshaalii waraana addunyaa lammaffaatiin duuba Ameerikaan yeroo dheeraaf dhageettii walitti fufiinsa qabu ardiirratti turatteedha. Kanaaf waliigaltee akkasiisa waliin mallatteessanii namoota achi ta'anii najeeqan naa kenni sii kennadhanii walii mallatteessu jechuun namoota biyya ambaa keessaafuu Ameerikaa ta'anii biyya akka nagaan argane tasgabbiin argane guddina dippiloomaasii hariiroo olaanaadha jechuudha. Walitti bu'an godhan addatti kan mootummaa qeeqan osoo hin ta'in namoota biyyattiin akka nagaan arganne godhan jeequmsa irratti investi godhanii fi lammiiwwan biyyattii akka wal nyaatan investi godhan mootummaan Ameerikaa dabarsee kakannuuf waliigaltee wal hubannaa walii mallatteessaniiti jiranii kun kanumaan osoo jiruu gaa gizee gara goolabbiitti yaasaa keenya achi deebinu ibsii yookaan ammoo imaamanni dubbiin imaamata poolisii spiichiin ambaasaadar Erwin Jose Masingaan taasise kun ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa ambaasaadar Maayik Hamar eega hooggantoota KFO'tii fi adda bilisummaa Oromootiin wal arguudhaan haala guutuu Oromiyaa keessa jiru irratti hubannoo gahaa argate gama mootummaatis dubbise naannoo Tigraayis dhaquudhaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay wajjin wal arge booda ibsa kenname jechuudha. Kunis ammoo gama mootummaa Itoophiyaatiin deebisaan mootummaan madaala jaamu itti kennameeti jira. Kana kanumaan bira dabarree ammoo gama koomishiniin marii biyyoolessaa itis gama isaatiin ibsa haala irra jiru irratti baaseeti jira. Koomishiniin marii biyyoolessaa maal jee ibsa isaa kanaan gabaabinaan girmaan nuumee gama goolabbiitti deemna jechuudha. Kunis egaa dhimma nageenyaa qaamolee hidhatanii socho'aa wajjin kan wal qabatedha. Egaa koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa warra hidhatanii kan immoo qaamolee hidhatan hidhannoo isaanii hiikkachuusan akkasumas gara nagaatti fiduudhaan nageenya waaraa biyyattii kana keessatti akka dhufuudha kan hojiin inni tokko kan isaa kan ta'e jechuudha. So hojiiwwan hangammaatti hojjetaman keenya keessatti egaa koomishiniin marii biyyaalessaa ibsa laateen egaa fakkeenyaaf sadarkaa tokkoffaadhaan waliigaltee Piriitooriyaa mootummaa TPLF akkasumas mootummaa federaalaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee maaltu raawwatamaa ture maaltu hanqinaa maaltu isa mudate kan jedhu irratti egaa deebii laateeti kan jiru. Innis egaa mootummaa yookiin immoo naannoo Tigraay keessatti waraana deemaa jiruun waraana waggaa lamaa ol deemaa jiru wajjin wal qabatee dhumarratti marii Piriitooriyaatiin goolameeti kan jiru jechuudha. So marii Piriitooriyaa kanaan qaamoleen hidhatanii duraan waraana keessa turan yookiin immoo
naannoo Tigraay keessa turan akka isaan hiikkatanii gara hawaasaatti akka isaan makaman egaa marii sana keessatti egaa waan ta'amaa yookiin immoo waan irratti walii galanidha. So kanarratti immoo koomishinii marii biyyaalessaa hanga ammaatti naannoo Tigraay keessatti qaamoleen hidhatanii kanaan dura waraana turan hedduun isaanii akka hiikkanne tirgan miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turan jechuudha. So sababa waraana isaanii kana yookiin immoo qawwee hiikkachuu dhabuu isaaniitiif sababa inni ijooni kan koomishinii marii biyyaalessaa kaasee jiru tokkoffaan mariin waraanaa erga gaggeeffame booda mariin siyaasaa yookiin immoo haala jedhameen gaggeeffamuu dhabuusaa akka hanqinaatti fudhatanii kan isaan jiranii. Fakkeenyaaf mariin waraanaa jalqabarratti yeroo hedduudhaaf gaggeeffame dhumarratti xumurame waraanni dhaabbatee jira. So waraanni erga dhaabbatee booda immoo maaltu itti fufuu qaba? Marii siyaasaatu itti fufuu qaba. So mariin siyaasaa kaaba yookiin immoo naannoo Tigraay lola naannoo Tigraay keessatti uumame wajjin wal qabatee mariin siyaasa haala jedhameen akka hin raawwatamne ibseeti kan jiru. Inni kan biraan immoo qaamolee hidhatanii akka isaan hiikkatan gara hawaasaatti akka isaan makamanii fi deeggarsa maallaqa bajeta guddaatu akka barbaachisu kan isaan himan jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoonni garaagaraa biyyoonni kanneen akka Ameerikaa, biyyoonni kanneen akka Jaappaan faan, biyyoonni Faransaay dabalatee biyyoonni hedduun deeggarsa fandii maallaqaa bu'uuraalee naannoo Tigraay keessatti diigaman akkasumas immoo namoota waraana yookiin loltoota waraana keessatti hirmaatan beenyaa kaffaltiin akka isaaniif kaffalamu hundi isaanii waadaa galanii turan. Waadaan kun yeroo jedhametti nuuf raawwatamee hin jiru kan jiru kana kaasanitti kan akka hanqinaatti kan isaan kaasanitti kan isaan jiranii. Kanaanis kana qofa osoo hin taane biyya kana keessatti yookiin immoo wal dhabdeen daangaa keessatti wajjin wal qabatee fakkeenyaaf gara Eertiraa fudhachuu dandeessa. Asiin immoo gara daangaa naannoo Amaaraatii fi daangaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee hanga ammaatti lolli tokko darbee akka jirudha kan himamaa jiru. Inni kunis immoo shakkii biraa akka inni uumaa jiru. Kunis immoo danqa guddaa akka ta'eeti kan isaan kaasanitti kan isaan jiranii. Walumaa galatti garuu hanga ammaatti naannoo Tigraay keessatti kan isaan hiikatan gara 50,000 akka hin caalledha kan isaan ibsan jechuudha. So ammallee namoonni akka isaan hidhatanii warri hidhatan kun akka isaan hiikatanii gariin isaanii gara raayyaa ittisa biyyaatti yoo fedhii isaanii ta'e gara raayyaa ittisa biyyaatti, gariin immoo gara poolisii federaalaatti, gariin immoo gara hawaasa isaaniitti, gara sochii dinagdee mataa isaaniitti garuma isaan jireenya tuffeetti akka isaan itti deebi'anii fi haalli mijatee haalli kanaan dura karoorfame kun hojiirra akka oolu gaafataniiti kan isaan jiranii. Mootummaanis immoo haaldureewwan kanaan dura lafa kaa'amee jiru kan wajjin wal qabate qaamoleen lamaanuu kan yeroo ammaa kana keessatti bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo bulchaa jiru kan wajjin wal qabate mootummaan Federis marii siyaasaa hatattamaa akka isaan gaggeessanii walitti dhufeenya isaanii cimsanii nageenya waaraan biyyattii keessa akka dhufu kan jiru kan isaan kaasaniiti kan isaan jiranii. Gabraatiin immoo haleellawwan yookiin immoo waraana naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru kan wajjin wal qabate fakkeenyaaf waraanni Eertiraa ammalleen achi keessa akka hin sochoonedha. Yookiin immoo daangaa muraasa keessatti ammalleen akka jiru ka'eeti jira. Kanaaf immoo gaafa isaan deebii laatanii yeroo ammaa kana keessatti waraana naannoo Tigraay erga dhaabbatee booda naannoo Tigraay keessatti daangaa kamiinuu ta'e daangaa eessaanuu kan tiksuu qabus kan keessa socho'uu qabus raayyaa ittisa biyyaa qofa. Kanaafuu qaamoleen seeraan ala kan biyya keessas kan biyya alaas yoo ta'ani naannoo sana keessatti socho'uu akka hin dandeenyee fi hin socho'an taanaan immoo kun kan mootummaan biyya kana bulchaa jiru tarkaanfii hatattamaa fudhachuudhaan lammiilee naannoo sanii baraaruu akka qabudha kan isaan kaasanii. Walumaa galatti kan naannoo Tigraay qofa osoo hin taane gara naannolee 7 ol kan ta'an qaamolee hidhatan kana hiikkachiisuu wajjin wal qabate kan hidhatanii hiikkatan gara hojiitti yookiin immoo gara diinagdeetti akka isaan bobba'anii fi rakkoowwan isa mudachaa ture egaa hedduu kaaseeti kan jiru. Gara naannolee 7 kana keessatti egaa naanna'uudhaan warra hidhatanii hiikkatanii fakkeenyaaf Gaambeellaa fudhachuu dandeessaa, Beenishaangul Gumuz keessatti fudhachuu dandeessaa. Walumaa koomishiniin marii biyyoolessaa qaama haqa ce'umsaa biyyattiidhaa dhugoomsuudhaaf dhaabbate ta'us garuu danqaaleen hedduun akkuma asii girmaan kaasaa ture mudateeti jira. Danqaa kana keessa hidhattoota gara jireenya idileetti adeemsi deebisuudha guutumaan guututti akka hin raawwatamin kanarraa kaafe ammoo akka Ameerikaanis hubattetti yookaan ammoo qaamni taajjabbiidhaan haqa ce'umsa Itoophiyaadhaa dhugoomsuudhaa deemu yookaan ammoo fedhinnaa qabu akka taajjabdummaattis irratti hirmaachaa jiran akka calaqqii isaa jirutti odeeffannoon jiru walumaa galatti jechuudha. Qaamni koomishinii marii biyyoolessaa kanarra
paartiileen siyaasaa dhaabbileen siyaasaa buleeyyii warri jaaman kaafaa fi adda bilisummaa Oromoo dabalatee warreen gara nagaatiin deeman kun koomishinii marii biyyoolessarraa amantaa dhabuudhaan keessatti hirmaachuu dhabuunis gufuu tokko ta'eeti jira jechuudha. Akka waliigalatti kun kanumaan osoo jiruugaa gama ajandaa biyya alatti yeroo tarkaanfannu ammoo ajandaa biyya alaatiin Israa'el waraana osuma Ameerikaa dabalatee biyyoonni garaagaraa dhaabii jedhaniin hulaa raafaa irratti opereeshinii waraanaa geggeessutu jirti. Mee boruu yeroo dheeraadhaaf waraana kana hordofaa waan tureef gabaabinaan qabxii 2-3 irraa nu kaasi kanumaan goolame. Gabaasni kaasisaaf waraanni Israa'el fi Hamas jidduu geggeeffamuu jalqabee amma almost baatii 7 lakkoofsee jira. Baatii 7 kana keessatti immoo namoonni 35,000 ta'an ajjeefamanii jiranii. Inni iyyuu haleellawwan garjabinnaa akka jumlaatti ta'een kasaan boombii fi akkanuma lammoo haleellawwan qilleensaatiin irra jireessaanii kan ajjeefamanii kan achirraa hafammoo namoonni gara 80,000 ta'an ammoo madaanii yookiin immoo qaama isaanii hir'uu ta'ee jira. Gamoowwan persentii 70 ka ta'u misoomni waggoota 40 fi Israa'el keessatti Gaazaa keessatti hojjetamaa ture barbadaa'eeti kan inni jiru. Kana deebisanii ijaaruuf ammoo doolaara Ameerikaa biiliyoona 40-50 akka barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hulaasan keessa munyuuquu addeesseeti kan inni jiru. Kanaan wal qabatee addatti ammoo kaaba Gaazaatti guutumaan guututti lammiileen Falastiin buqqaanii gara kibba Gaazaatti kasaan qubatanii jiranu. Kibbi Gaazaa kun immoo bulchiinsa Raafaa ammoo hulaa gargaarsi illee ittiin seenu naannoo dhiyoo daangaa Masriitiin illee walitti dhiyaatudha. Karaa ittiin immoo gargaarsi bal'aan ittiin seenu illee waan ta'eef naannoo kanatti immoo baqattooti gara miiliyoona 1.5 ta'an naannoo kana buufataniiti kasaan jiran. Naannoo kana irratti ammoo opereeshinii lukaa yookiin immoo loltoota lafoo geggeessachuudhaan bulchiinsi Benjamin Netanyahu kan inni dhalataa ture. Kanaan wal qabatee michuu Ameerikaa michuu Israa'el kataatee fi yeroo dheeraaf ammoo dhiyeessii meeshaalee waraanaa gurguddoo godhaafii ka turte Ameerikaan bulchiinsi Baayiden illee meeshaa kan akka hin dhiyeessineef meeshaan isaan dhiyeessaa jiran ammoo dhala namaa warra nagiyaa munyuuqan illee balleessaa akka jiru bulchiinsi Joo Baayiden yeroo duula filannoo geggeessanitti kasaan dubbatanii turanii. Haa ta'uutii garuu eeguma akkas jedhaniin duuba adoon turiin torbe tokkoon duuba ammas meeshaa waraanaa akka gara doolaara miiliyoona 100tti siqu dhiyeessanii fi kasaan jiran jechuudha. Ammayyuu loltoonni Israa'el hulaa Raafaayitti taankiiwwan isaanii naannessanii gara ji'a tokko naannoo san turanii jiranii. Amma immoo opereeshinii sanii hin geggeessaa yookiin sakatta'iinsa lafoo geggeessachuudhaan kasaan dubbatanii. Sakatta'iinsa lafoo yeroo geggeessitutti immoo loltoonni Israa'el loltoota naamusa akka hin qabne addunyaan guutuun ifatti argisee jirti. Namoota nagaa daa'imman dabalatee dubartoota ulfaafallee akka isaan ajjeesanidha. Yeroo garagaraatti gabaasaalee miidiyaa baanii gaazexeessitoota gara 34 ol ta'an achi keessatti ajjeestee jirti. Dippiloomaatota hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee jumlatti nama fixaa akka jirtuu fi gamoowwan dhedheeroo akkaan bareedan hunda isaaniitu gara caccabaa fi daaraatti jijjiirteeti kasiin jirtu. Kanaan wal qabatee ammoo hariiroon Ameerikaa fi Israa'el jidduu jiru iyyuu hin gufata jedhamee yeroo sodaatamaa jirutti meeshaalee waraanaa kana dura mallatteeffaman kaseneetii Ameerikaatiin mallatteeffaman dabarsitee kennuudhaaf akka jirtu gabaasaaleen miidiyaa ifoomsanii jiranii. Kanaan dabalatatti immoo waraana Israa'elii fi Falastiin kanaan wal qabatee hariiroon daldalaa biyya Tarkiyyaa waliin jiru guutumaan guutuutti adda citee jira. Dabalataan immoo pirezidaantiin Tarkiyyaa Rasiib Xaayib Erdogaan haasawaa hayyoota Islaamaa duratti godhaniini Ankaraa keessatti Istaanbul keessatti haasaa godhan keessatti ammaayyuu Israa'el waraana akka barbaadaa jirtuu fi akkanumallee ammoo biyyi takkattiin lammiilee baqatanii raafaa jiran baraaruu dandeettu Ameerikaa qofa akka taate kasaan dubbatanii lammiileen harka duwwaa jiran kun kan waaroo keessa qubatanii jiran kun ammaayyuu deeggarsa Ameerikaa barbaadu hulaan deeggarsaalee seenuu fi qaba. Yoo kanan ta'e immoo hariiroo daldalaa qofa addaan kutuu adoon taane tootaalii hariiroo biyyoonni Islaamaa qaban hedduusaa akka Israa'el walii adda kutanii akka hojjetan ta'uus akka isaan achirratti dhaadatanii. Kanaan dabalatatti ammoo bulchiinsi Benjamin Netanyahu bulchiinsa yeroo hundumaa waraanaaf walitti dhahiinsaan dubbii waliin dhahee aangoo turfatuu barbaadu akka ta'edha ka pirezidaantii Rasiib Xaayib Erdogaan jabeessanii isaan qeeqanii. Kun immoo akka dhaabbatuu fi Ameerikaan illee michuuwwan Israa'el meeshaalee waraanaa dhiyeessaa jiran adda kutanii dhiibbaa dabalataa godhanii akka Netanyahuun waraana isaa lafoo gara rafaatti hin galchine waamicha dhiyeessanii jiranii wanni torbaatti kana tureessuma kana jechuudha. Egaan Israa'el waraana Hamas yookaan Gaazaa irratti eegabante onkololeessa torba waraanni Hamas tasa eegaa lammiiwwan Israa'el kanneen koonsartii sirbaatirra jiran irratti banuudhaan lammiiwwan 200,000 ajjeese lammiiwwan kaan ammoo butee deemee asitti waraanni Israa'elii fi waraanni Gaazaa jidduutti deemaa jiru jabaachaa dhufuudhaan
har'a ji'oota torba lakkoofseeti jira turtii ji'a torbaa kana keessa lammiiwwan nagaa hedduu lubbuu fi dhabanii kan qaamaa hir'ataniiti jiranii biyya Filisxeen jaamtu guutumaa guututti barbadootee jirti jechuun ni danda'ama. Kanas ta'u san xumura irratti ammoo opereeshinii waraanaa Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Naatanyaahuun raafa irratti geggeessaa jira. Dippiloomaasiin yookaan ammoo gufuun dippiloomaasii guddaan akka Israa'el mudatu godheeti jira. Kanumaan ammoo Ameerikaa waayileesii kan yeroo dheeraa dabalatee Kaanadaa, Ispeen akkasumas biyyoonni Awurooppaa hedduun waraanni kun akka gama raafaa bakka tokkicha lammiiwwan Filisxeen kan nagaa irra qubatanii jiran kanatti akka waraanni raafaa yookaan opereeshiniin waraana lafoo kan adeemsifneef magantaa dhaabbachuu irratti argamu. Yoo kun ka godhamu taate ammoo guutumaan guututti biyyoonni kun deeggarsa dhaaburraa kaasee hanga dhiibbaa danda'an uumuudhaatti deema kan jira yeroo ta'u manni murtii haqaa idil addunyaattis gama isaatiin himata Afrikaan kibbaa Israa'el irratti bante dhageeffachaati jira. Guyyaa kaleessaa jimmata kaleessaa kana manni murtii haqaa idil addunyaadha. Opereeshinii waraanaa kanaan yoo ka Israa'el Gaazaa raafaa akkuma jettu ka seentu taate badiin guddaan akka dhaqqabu baluu fi kanaan duras ammoo Israa'el yakka waraanaa geggeessitee jirti ka jiru himata Afrikaan kibbaa addunyaa bakka bu'uudhaan mana murtii haqaa idil addunyaatti dhiyeessite dhageeffachuu irratti argama. Murtii kana ammoo torbaan kan waliin ilaallu ta'a. Qophii keenya kanumaan raawwanneeti jira. Qaacessa miidiyaa ka guyyaa irraati. Qaacessa miidiyaa isinii dhiyeessuudhaan Anuudii Muusaa Girmaa Guddisaatii fi Boruu Mashiitii isinii wajjin ture. Yeroo gaarii qabaadha.